Har'as akkuma baratame viidiyoo haalaan barbaachisaa ta'e tokko qabadhee isinii dhufee jira. Viidiyoo kana keessatti wantoota lama isinitti agarsiisa. Tokkoffaa teelegiraama keessan qofatti fayyadamuudhaan akkamitti afaan Oromoo gara afaan barbaanneetti hiikuu dandeenya. Afaan Oromoo gara Arabiiffaatti, afaan Oromoo gara Ingiliffaatti, afaan Oromoo gara Poorchugaalitti, gara afaan barbaadanitti akkaataa ittiin hiikuu dandeessan isinitti agarsiisa. Afaan Oromoo qofaa miti, afaan Ingiliffaa gara Arabiiffaatti, Arabiffaa gara Ingiliffaatti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan. Teelegiraama keessan qofatti fayyadamtanii aappii teelegiraamaa baay'een keessan ni qabdanii bilbila keessanirraa aappii teelegiraamaa keessan qofatti fayyadamuudhaan afaan Oromoo gara afaanota barbaadanitti jijjiiruu ni dandeessa yookaan translate gochuu ni dandeessa. Ingiliffa gara Arabiffaatti, Arabiffa gara Ingiliffaatti afaanota barbaadan jechuudha. Gara afaan barbaadanitti akkaataa ittiin hiikuu dandeessa yookaan translate gochuu dandeessan asirratti agarsiisa. Kuni aappiin tokko isin barbaachisu. Aappii keessan kan teelegiraamaa qofatti fayyadamuudhaan wanta kana hojjechuu ni dandeessu. Amma steeppiidhaan isinitti agarsiisa. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan kun miseejii namaa erguu yeroo barbaadanitti fakkeenyaaf nama wajjin beellama yoo qabaattan nama san yaadachiisuu yoo barbaadan miseejii kana immoo akka tasaa isin dagachuu dandeessan hin ergaaf osoo jettan beellamni keessan yeroo dheeraadha garuu nama saniif miseejii ni erga jettanii yaaddanii miseejiin isin erguuf yaaddan kana immoo dagachuu dandeessan namni hojii adda addaa hojjeta waan ta'eef dagachuu danda'a. So miseejii san yeroo yaadattanitti erguuf hin dandeessan guyyama beellamaa san qofarra godhachuudhaan fakkeenyaaf harri guyyaan wiixata kanarra taa'ee jechuudha. Guyyaan beellamaa keenya jimaata yoo kan ta'u ta'e jimaataaf miseejii har'a irra taa'ee erguu danda'a. Miseejiin sun kan qabu jimaata. Ani garuu har'a irratti miseejii kana erga yeroo yaadadheeti jechuudha. Dursee jechuudha. So yeroo qofa filattanii fi guyyaa filattanii fi sa'aatii miseejiin sun itti dhaqqabu qofa filattanii fi guyyaan filattanii fi ergasii miseejiin sun guyyaan sun yeroo gahetti ni dhaqqaba nama san jechuudha. So kanaafiyyuu miseejii tokkoffaa miseejii san hin dagattanii lammaffaa immoo nama san yeroodhaan akka dhaqqabu gootanii jirtanii jechuudha. So wantoota kanneen lamaan viidiyoo har'aa keessatti salphumatti isinitti agarsiisa. Faayidaa guddaa irraa argattu jedhee yaada. Nageenya isin daganna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Raappi. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa har'aas akkuma baratame barnoota haalaan barbaachisaa ta'e qabadhee isin dhufee jira. Viidiyoo kanarraa akka barattan abdiin qaba. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Akkanumallee mallattoo bilbilaa tuquudhaan all irra godhaadha. Yeroo hunda viidiyoo barbaachisoon akkana yeroo gallakkisu akka isin dhaqqabuuf viidiyoo kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaadha. Egaa viidiyoo kana osoo hin daawwatin dura dhaggeeffattoota kan koo bilbila keessanirraa VPN ni qabdu yoo ta'e VPN keessan on godhachuu hin dagatinaadha. VPN on godhachuun keessan anaaf faayidaa guddaa qaba waan ta'eef isin VPN keessan on godhachuudhaan barnoota kana eegalaadha. Amma gara barnootichaatti ceena. Tokkoffaa irratti kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota kan koo akkuma duraan dursee isiniif ibsuudhaaf yaaletti teelegiraama keessan qofatti fayyadamuudhaan afaan Oromoo gara afaan Ingiliffaatti gara Arabiffaatti akkaataa ittiin hiikuu dandeessan isinitti agarsiisa. Akkanumallee Arabiffa gara Ingiliffaatti, Ingiliffa gara Arabiffaatti akkaataa ittiin hiikuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Dhaggeeffattoota kan koo salphumatti teelegiraama keessan qofatti fayyadamuudhaan teelegiraamni keessan faayidaa guddaa qaba. Faayidaawwan kanneen keessaa immoo afaan barbaadan gara afaan barbaadanitti translate gochuudhaaf yookaan immoo hiikuudhaaf isin tajaajila. Kanas akkamitti itti fayyadamuu akka dandeessan, settingii kana akkamitti sirreeffachuu akka dandeessan amma isinitti agarsiisa. Jalqaba teelegiraama keessan seentu. Ergasii immoo dhaggeeffattoota kan koo sarara sadii asirratti argamu kanarratti kilik gootan. Sarara sadii teelegiraama keessan irratti argamu kanarratti kilik gootanii ergasii gara settingii teelegiraama keessan ni seentanii ittaan sodaan akkana keessa gaddeemuudhaan dhaggeeffattoota kan koo language kan jedhu ni argattu jechuudha. Language kan jedhu kanarratti kilik gootan. Ergasii immoo akkuma asirratti argattan show translate button kan jedhu jira. Isa fuulduratti tongiliin on off taatu jirti. Ishee kana on godhattan. Akkuma asirratti argattan show translate button kan jettu kun off taatee argamti. Ergasii immoo isin on godhattanii jechuudha. Bifa kanaan gara magariisaatti jijjiiramti. Ergasii immoo gara duubaatti deebi'ee akkaataa ittiin afaan Oromoo gara afaan barbaadanitti, gara afaan Ingiliffaatti, akkanumallee Arabiffaatti afaan barbaadanitti akkanumallee afaan Neezerlaandiitti akka jijjiiruu dandeessan, Faransiitti akkaataa ittiin jijjiiruu dandeessan afaanota baay'eetu asirratti argama. Gara afaanota kanneenitti jijjiiruu ni dandeessan. Garuu asirratti wanti hubachuu qabdan afaan Oromoo gara afaanota kanneenitti jijjiiruu ni dandeessu. Garuu afaanota kanneen gara afaan Oromootti jijjiiruu hin dandeessan. Yeroodhaaf dhaggeeffattoota kan koo fiicharii kun afaan Oromootiin hin baane aappii kanarratti update hin taane yeroo update ta'etti barnoota isiniin gahaa. Garuu yeroodhaaf afaan Oromoo gara Ingiliffaatti, gara Arabiffaatti, gara Poorchugaalitti, Faransiitti, Neezerlaandiitti jijjiiruu dandeessanii. Garuu ammaaf Ingiliffa gara afaan Oromootti, Arabiffa gara afaan Oromootti jijjiiruu hin danda'amu. Garuu Oromiffa gara afaan Oromootti, gara Ingiliffaatti, gara afaan barbaadanitti jijjiiruu ni dandeessanii. Amma steeppiidhaan isinitti agarsiisa. Of duubatti deebitanii
Duraan dursee kan isinitti agarsiisu barreeffama namni tokko isiniif barreesse afaan fedhiin haa ta'u gara afaan barbaadanitti akkaataa ittiin jijjiirrattan isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf afaan kun afaan Oromootiin barreeffame asirratti akkuma asirratti argartan akkam jirta jedhamee barreeffamee jira. Isa kana gara afaan barbaadeetti jijjiiruu ni danda'a jechuudha. Isa immoo kanarratti barreeffama kanarratti kilik gootan al tokko ergasii immoo sitingiin translate jettu kun isinii dhufti. Tongilii duratti on godhadha isinii jedhe san on yoo godhatin translate jettu kun isiniif hin dhuftu ishee steepii namni isinitti agarsiisan on godhatan. Ergasii immoo translate jettu kanarratti kilik gootan. Ittaan suudhaan akkuma asirratti argartan automatically translation kan jedhu jalatti ingiliffattu jira. Kanaafiyyuu afaan Oromoo san how are you doing? Kanaafiyyuu afaan Oromootiin kan barreeffame san gara afaan Ingiliffaatti isiniif hiikee jira jechuudha. So ammas gara afaan Arabiffaatti gara afaan biraatti akka isiniif jijjiiru akkaataa ittiin gootan isinitti agarsiisu. Akkam jirta kan jedhu kana qofa irratti kilik gochuudhaan ergasii immoo translate kan jettu kanarra kilik gootanii ergasii immoo automatic translation kan jedhu jalatti Ingiliffattu argama. Ingiliffarraa gara afaan biraatti jijjiirtan. Fakkeenyaaf gara Arabiffaatti jijjiiru Arabik kan jedhu kanarratti kilik gootanii ergasii akkuma asirratti argartan gara Arabiffaatti jijjiiramee jira jechuudha. Isa kana qaqqabdanii copy gochuudhaan isa kana jechuudhaan barreeffama kana qaqqabdanii copy gochuudhaan nama barbaadaniif erguus ni dandeessu. Fakkeenyaaf nama biraa irraa afaan Arabiffaatiin kan isin naqabe tokko akkaataa ittiin gara afaan Ingiliffaatti yookaan afaan biraatti deeffachuu dandeessan amma immoo isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf akkuma asirratti argartan waan day kan jedhu kanarratti kilik yoo argitan meseejiin tokko dhufee jira. Meseejiin kun afaan Arabiffaatiin dhufee isarratti kilik godhee isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf afaan Arabiffaatiin dhufee soo an dubbisuus hin danda'u ergasii immoo barreeffama kana gara afaan Ingiliffaatti jijjiirachuu ni danda'a yookaan afaan biraatti jijjiirachuu danda'a. Asumarratti kilik gootan barreeffama kanarratti isin beektan waan ta'eef ergasii immoo translate kan jettu kana ni filattanii fi ergasii immoo akkuma asirratti argartan Arabiffaarraa gara Ingiliffaatti akka isiniif jijjiiru gootanii jirtanii how are you naan jedhee namni kun jechuudha. Akkam jirtaa naan jedhee jira jechuudha. So afaan biraallee filachuu barbaadan English Arabiffaan barraa'e waan ta'eef English kan jedhu kana filachuudhaan ergasii immoo afaan biraatiin warroonni afaan Faransii dandeessan gara afaan Faransiitti jijjiirachuu dandeessan Faransii kan jedhu kana filachuudhaan ergasii immoo gara afaan Faransiitti isiniif jijjiirama jechuudha. Arabiffaarraa akkuma asirratti argartan afaan biraas jechuudha. Asirratti afaanota baay'eetu argama. Afaanota kanneen keessaa kan barbaadan kan beektan filachuudhaan haala kanaan translate gochuu dandeessanii translate gootanii ergasii immoo copy gochuudhaan nama barbaadaniifis erguu dandeessan. Inni biraa immoo guruppii adda addaa irratti barreeffama afaan Amaariffaatiin jiru tokko akkaataa ittiin gara Ingiliffaatti yookaan afaan biraatti jijjiirachuu dandeessan isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf guruppii kana keessatti wantoota barraa'an afaan Amaaraatiin yoo ta'e fakkeenyaaf barreeffamni kun akkuma asirratti argartan afaan Amaariffaatiin barraa'e already afaan Amaariffaa hin danda'u yoo ta'e gara afaan biraatti hiikuu ni danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu barreeffama kanarratti al tokko kilik gootanii ergasii immoo translate kan jettu isiniif dhufti ergasii isiniif filattan jechuudha. Ergasii afaanota kanaan dura isin filattan keessaa fakkeenyaaf Faransii filannee turre isa kanarraa ni jijjiirra gara Arabiffaatti fakkeenyaaf. Akkuma asirratti argartan gara Arabiffaatti naafiikee jira. Akkanumallee Arabik jedhu kanarra kilik gochuudhaan afaan biraallee Ingiliffallee filachuu danda'a. English kan jedhu filadhee jira. Haala kanaan jechuudha translate gochuudhaan gara afaan Ingiliffaatti naafiikamee jira jechuudha. Barreeffamni afaan Amaariffaatiin barraa'e tokko jechuudha. Asirratti dhaggeeffattoota koo wanta tokko isinitti agarsiisu. Fakkeenyaaf barreeffama tokko gara afaan Oromootiin barreessitanii nama tokkoof afaan Ingiliffaatiin erguuf yoo barbaadan akkaataa ittiin fayyadamtan isinitti agarsiisa amma immoo. Fakkeenyaaf save message kan jedhu keessatti afaan Oromootiin afaan keessanii jechuudha. Ittiin dubbatanii ni barreessitan. Fakkeenyaaf nama tokkoof akkam jirta jedhanii erguuf yoo barbaadde akkam jirta jedhee ni barreessaa. Ergasii immoo save message kanarratti ergitan jechuudha isin. Already namsanii fi miti save message irratti ergitanii ergasii immoo barreeffama kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo translate kan jettu kanarratti kilik gootanii ergasii namni isin ergitaniif sun afaan maalii danda'a? Afaan Ingiliffaa yoo ta'e Ingiliffa filattaniif jechuudha. Ingiliffa filattanii fi Ingiliffa qofa filattanii fi isan afaan Oromiffaatiin isin barreessitan gara Ingiliffaatti isin jijjiiree jira. Isa kana copy gochuudhaan copy gootanii jechuudha. Nama saniif copy ni gootanii asirra barreeffama kana ni ergitanii jechuudha. Maaliin afaan Ingiliffaatiin. Isin garuu afaan Ingiliffaan beektanii garuu afaan Ingiliffaa haala kanaan jijjiiruudhaaf nama kanaaf asirra qaqqabdanii bakka meseejii erga seentanii booda paste gootan qaqqabdanii jechuudha. Ergasii immoo nama kanaaf ni ergitaniif. Afaan Ingiliffaan beektanii isin garuu haala kanaan step kanatti fayyadamuudhaan nama kanaaf meseejii haala kanaan isaaf erguu ni dandeessan. Kan inni deebisee isiniif erge immoo gara afaan barbaadanitti gara afaan keessanitti hiikkachuu ni dandeessanii. Telegiraama keessan irratti wanta kana itti fayyadamaa isin jechuu barbaada. Lammaffaa irratti immoo kan isinitti agarsiisu dhaggeeffattoota koo ergaa tokko nama tokkoof erguu yoo barbaadan akka tasaanii dagadha jettanii yoo yaaddan ergaa san osoo yeroo hin gahin erguuf ni dandeessan. Fakkeenyaaf isinitti agarsiisu bilbila keessan irratti meesejii irra seentanii fakkeenyaaf nama isin erguuf barbaadan tokko ni filattan. Fakkeenyaaf nama kanaaf an meesejii wayii erguuf barbaada haa jedhu. Fakkeenyaaf guyyaa Jumaataatti nama kana wajjin beellama yoo qabaadhe beellama san yaadachiisuun barbaada garuu dagachuu ni danda'a waan ta'eef
amma yeroo yaadadhe kanarratti beellama kanaaf beellama keenya akka hin hafne jettanii ni barreessitan. Ergasii beellama kana akka namni kun hin daganneef guyyaa jimaataa meseejiin kun akka dhaqqabu gootan. Harri fakkeenyaaf guyyaa wiixata irratti jechuudha yeroon viidiyoon kun kan hojjedhu an guyyaa jimaataatti beellama qabna waan ta'eef jimaata beellama keenyaan dura namni sun akka argamuuf meseejii guyyaa har'aa kana erguu ni danda'a. Guyyaan kun kibxataa garuu meseejiin kun kan dhaqqabu guyyaa jimaataatti. Akkaataa itti sirreeffattan amma isinitti agarsiisu. Akkam jirta jedhaan jalqaba. Ergasii immoo beellama keenya akka hin hafne jedhee barreesseefii jira. Akkuma asirratti argartan akkam jirta beellama keenya akka hin hafne jedhee barreesseefii jira nama kanaaf. Meseejiin kun guyyaan ergamaa jiru guyyaa wiixataati. Garuu meseejiin kun nama san kan dhaqqabu guyyaa jimaataati. Jimaataatti beellama kan qabnu jechuudha. Saatii illee ni filannaaf. Saatii lamarratti beellamni keenya yoo ta'e meseejiin kun saatii lamaan dura akka dhaqqabu gochuu ni danda'a. Akkaataa ittiin godhu isinitti agarsiisu. Asirratti mallattoon irra xiqqaadhaan ni argamti. Mallattoo irra xiqqaa kanarratti yookaan isee roga lama qabdu kanarratti kilik gootan ka xiyyaa fakkaattu. Ergasii mallattoo eda'uu kanarratti kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argartan wantoota baay'eetu isinii dhufa. Wantoota isinii dhufan kana keessaa schedule message ka jedhu jira. Schedule message ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan ergasii immoo dhaggeeffattoota kan akkuma asirratti argartan guyyaa ni filattaniif. Fakkeenyaaf guyyaan inni irratti argamu Mondeedha. Akkuma asirratti argartan saatiin akkuma asirratti argartan kana guyyaan inni akka dhaqqabu meseejiin kun akka dhaqqabu barbaadu immoo ni filadhaaf. Fakkeenyaaf Mondee irratti argama guyyaa wiixataa jechuudha. Ergasii jimaata akka gahuu barbaada waan ta'eef Frideedha. Noovembarii 3 irratti jechuudha. Saatii illee ni filadhaaf. Fakkeenyaaf saatii 2 irratti akka dhaqqabu yoo barbaade akka faranjootaatti laakkaa waan ta'eef asirratti dhaggeeffattoota kan saatii 8 gootanii saatii 2 duwwaa irratti akka ergaan kun dhaqqabu yoo barbaade guyyaa jimaata Noovembarii 3 saatii 2 irratti akka ergaan kun dhaqqabu barbaadee jira jechuudha. Guyyaa kam ergaafii jira? Guyyaa wiixataati. Meseejii kana akka tasaa ni dagadha waan ta'eef beellama kanas ni dagadha waan ta'eef nama kana ergaan an erguufii barbaadu kun guyyaa kana akka dhaqqabu ni barbaada waan ta'eef akka hin daganne akka tasaa yeroo yaadadhe kanatti meseejii kana guyyaa qaxaroo qabsiisee jechuudha beellama qabsiisee erguufii ni danda'a. So ergasii guyyaa filadheefii jira, saatii filadheefii jira, ji'allee filadheefii jira. Egaa guyyaa an filadheefi ji'a an filadheefi saatii an filadhe kana irratti meseejiin kun nama san ni dhaqqabaa jechuudha. Ergasii immoo erga filattanii booda danka jedhu kana ni filattaniifi ergasii immoo dhaggeeffattoota kan meseejii kana ni ergitaniif nama sanii. Akkuma asirratti argartan meseejiin inni seeraan an erge haala kanaan deemaafi haala kanaan. Inni kun immoo haala kanaan daalachaa'ee taa'a. Guyyaan ergamuuf guyyaa kamii? Guyyaa jimaataati. Saatii 2 irratti akkuma asirratti argartan saatii 2 irratti 8 duwwaadha. Schedule ayira kun guyyaan beellama qabsiisee jira. Haala kanaan ergaan kun kan dhaqqabu beellama qabsiisee jira waan ta'eef guyyaa Frideeti Noovembarii 3 saatii 2 irratti ergaan kun kan dhaqqabu jechuudha. Haala kanaan dhaggeeffattoota kan osoo ani hin yaaddoofne osoo ani illee hin rakkatin guyyaa beellama sanis osoo ani hin dagatin guyyaa yaadadhe san qofa irra taa'ee wanta kana nama saniif ergaa kana erguudhaan beellama san akka naaf kabaju gochuu ni danda'a jechuudha. Wanti kun wantoota baay'eedhaaf isin fayyada waan ta'eef namoota waa dagachuu dandeessaniif karoora keessaniif wanta jiruuf jireenya keessaniif isin barbaachisa waan ta'eef itti fayyadamaa. Barnoonni kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan akka itti fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube channel kanaa haaraa taatan subscribe godhaa, video kana like share gochuudhaan hiriyoota keessaniin dhaqqabaa. Yeroo biraa barnoota biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.